dhufiinsa ji'a Ramadaanaa kanaan wal qabatee namoonni hedduun dogongora guddaa tokko dogongoru. Inshallah mee dogongora kana namni martuu sirriitti dhaggeeffadha. Akkasumas yoo muslima taatani nama muslimaa birooftiifis koopiliing godhaatiin dabarsaa sirriitti sheer godhaa tana maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Dogongorri namoonni hedduun dalagan dhufiinsa ji'a Ramadaanaa kanaan wal qabatee maalidha? Ramadaanni dhufeetiin afwiinaa godhii ka jedhudha. Hedduun namaa dhufiinsa Ramadaanaatiif jedhanii afwii ol gaafatan. Kuni dogongora. Maaliif jennaan afwii kan ol gaafachuun sirriitti jaalatama. Afwii ol gaafatu rabbitu ajaja. Dhiifama waliif jechuu, dhiifama waliif gochuu waan rabbi jaalatu keessaa tokko. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti yoo dubbatu maal jedhaa? Alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, akka ani isiniif araaramu hin barbaaddanii afwii waliif godhaa jedha. Dhiifama waliif godhuuni akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala cubbuu keenya nuuf araaramu wantoota nuuf taasisan keessaa isa tokko. Dhiifamni kan wal gaafatamu rabbiif jecha malee Ramadaana dhufee jechaafi miti. Asittidha iddoon dogongoraa maalidha? Dhufiinsa Ramadaanaatiif jecha afwii waliin jedhaaran malee rabbiif jedhee yaadeetiin jaalala rabbii barbaaduuf jedhee ikhlaasaan qulqulluudhaan dalagaa kanarraa qulqullaa'uufi miti. Waan waliin balleessan rabbiif jecha dhiisuufi miti kan namni afwii wal gaafataa jiruufi. Maaliif dhufiinsa Ramadaanaatiifi? Ramadaana jenneetiin afwii wal gaafatuu hin qabnu. Jaalala rabbii barbaachuudhaaf ikhlaasa yookaan dalagaa kana qulqulleessinee rabbiif jecha dhiifama wal gaafachuu qabna malee Ramadaana dhufeef afwii wal gaafachuu hin qabnu. Mee Ramadaana dhufeef osoo hin ta'in rabbii alamaatiif jecha akkuma tasaallee yoo walitti buunee jiraanne afwan lillaa isiniin jedha. Antiyya isiniif dhiise isinillee teessannaaf dhiisa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ergaa kana nama muslimaa hunda biraan gaya.